رحمة الله. وبليان كي يا أردفتو تافي دعوتو تاخن ويدون جريدو تنا مين ما نانو خنجرو رانا ما مناسي قبل راين تكو بنو إسنيغو سيسا لافتي تونيجي لو يقلت را رجراجو جرتني رجراجو تنجرتني جلقب مال را كم يسرا خاتي إسانما قاس إسانما بيجي سرقوس جوزر ما قتامي إتشبو دي ديمو يقلتي جو بودنياتي بيجي رقوراني sababa kana walitti maan osoo isaan irraa xiqqoo takka illee dhaabbatiin jiguu eegalte laftichi dura fayyadu qotannaan gachitti. Fuulduraaf duuba jireenya keessaniif irra jiraachuu jirtan moo irraa buqqaatan? Ammaaf irraa buqqaane kaa duraaniif irruma jira. Amma jechi dura gaafa fayyaa qabdu irruma jira. Manneenii fi kana hundarra rakkoon gahaa jirti jechuudha. Akka nama obboleeyyan kiyyaa kabajamoo fi jaalatamoo daawwattoota hordoftoota keenyaa haalli iddoo tana jiru kana fakkaataa inshaallah qaamni dhimmi ilaalchisu hatattamaan dhimma kana furuu akka qabu inshaallahu ta'ala isin beeksisuu barbaanna. Obboleeyyan kiyyaa waan kana sabiskiraayib leek sheer godha bakkayyuu wal gahaa hatattamaan akka wanni dhimmi kun gartee furmaata argatu rakkoo oomisha hawaasaa jechuudha. Oomisha shanyii namni walirraa liqeeffatee yeroo ammaan tana akka keessa jirrus ni beeytan. Kan shanyii umanaan qabne shanyii walirraa liqeeffatanii shanyii facaasan shanyiin sun hundinuu kunoo hanga isin gartan waa xiqqishoo tana qofaa jira malee lafti iktaarri 3-4 asii oliin irraa garagaltee dhumtee jechuudha buqqaatee dhagaan irra garagalee laftirra lootee jechuudha. Hawaasni imma irraa buqqa'ee jechuun namni asirra jiru namni duraanis waan qabuun jiraachuu jiraami waan qabu yogguunii fidhabe deemeeti kadhachuu jira jechuudha iddoo tanarra. Waan nama suukanneessaa waan ajaa'iba namatti ta'a. Kanaaf qaamni dhimmi ilaalchisu rabbii jaati waan kana ustanii teessanii ilaalinaadha. Saffisaan furmaata waan kanaa itti laadha inshaallah. Yoo akkas ta'uu baatte irraa gaafatamuu teessan qaamni harka keessaa qabus gartee qaama dhimmi ilaalchisuu dhufee qaama mootummaa dhufee waan kana jalqaba gaara kana qotee facaasee diigee achi booda lafti deemuudha eegaltee jechuudha. Hawaasni asirra jiru kuni dirqama dhufee mootummaan hubatuun barbaachisaadha. Inshaallah mootummaa keenyaas gaanuti nagayaan akka dhufee bakka tana furmaata fidu gaafanna. Rakkoo hawaasa bal'aati jechuudha. Waan ganda tokkoo fi ganda lama qofaatii miti. Eeruu nama tokkootii fi lamaatii miti. Nama 100,000 lakkaa'amuu olii namni asirraa buqqaafamee jiru hatattamaan mootummaa naannoo kanaatilleen qaama isaa oliitti iyyachuun dirqamaa jechuudha. Kanuma gaa kana isiniin jennu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waan qabnu gurgurannee horii kennee jireenya akka kutaa kana waamee kadhannee bakka rakkoo hamaadhaa bara haala kana labbaanii wallaahi ala jirra namni waan akka dalagate keessaa bahe wallaahi maatii tanaan ala bee maaltu jiru akka har'a yaanii ka waan jaaranne keessaa sanuu onni namaa tunaatii ilmaanii onni namaa san hin taatu sirri wallaahi akka jirra gaamee yoo rabbumaan nu dubbatame nume